Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa onoota akka Saassiggaa fi Guutoo Giddaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Harri caamsaa 24 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo WBO'n onoota garaagaraa keessatti argamsiise isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saassiggaa ganda Gaalloo Jaanjaa iddoo addaa Malliyyaa jedhamutti caamsaa 23 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa maqaa duula nu filadhaatiin uummata nagaa hiraarsitu irratti fudhateen du'a fi madoo ciccimaan adabeera. Haal kanaan tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa hedduun battalatti kan du'an yommuu ta'u gariin isaanii immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamuun beekameera. Haala wal fakkaatuun guyyuma kana aanaa Guutoo Giddaa ganda Arjoo iddoo addaa Jammoo jedhamu keessatti loltoonni bilisiginnaa hedduun haleelamuu isaanii hogganni WBO zoonichaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaanis loltoonni PP ganda Arjoo keessa buufattee turte gargar bittinuu fi warreen madoo ta'an immoo mana yaalaa aanaa Guutoo Giddaatti yaalamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo mirkaneessaniiru. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsu. Uummanni Oromoo ona Saassiggaa fi Guutoo Giddaa keessatti loltoota weerartuu mootummaa Itiyoophiyaan hiraarfamaa jiran hanga kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo galma gahutti waan dandeenyuun WBO cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.